namni kun na sobee hin sobdanii jedheen wallaahi ana achi qophaa koon jira namni tokko na biran jiru an qophaa koo sirriitti kanan naqee hin sobduun jedheen tasuma namni kun hin sobaanoon barii irra taa'ee ija kootiin ilaalaa ture soba isaa irrattan argeen jedheen namni wajjin deemne kun ammallee jira na argeen naan hin dhufa wallaahi billaahi sobaan jiru jechuudha inna ammas si'a lammaffaa indeemna naan jenna lakki an indeemu namni kun na soba mana yaalaa dhaqee mana yaalaa sana otoo torbee tokko namni kun ciisee namoota maal taateenaan akkas jedhee namootanitti ennaan barii masaratii bira yoo si geessine hin fayyitaa an bara achiin achii dhufeen ammas masaratiitti deebi'aan jedheen lakki masaratiin hin fayyisa nama akkasii hin fayyisa warrata dugda miila maal akkasii hin fayyabar dhukkuba biraati malee kan masaratiin hin fayyisne kana hin fayyisa naan an dhaqeera obboleessa koo namoota baay'ee turan natti naannaanii yoo achi dhaqxe hin fayyita kan kee qallaaliidha naan jedhu hirkachuu taa'uu sadadhabdu kana hin fayyita dhaqi malee naan jedhan achi booda lakki obbolaa koo ani dhaqeen dhufe ani ijoollee jimmaati garuu masaratii bira ga'ee qaamaan akkasitti tirgadheen biraa darbe gaafan achii ba'uun jedheen wallahi gaafan achii ba'u itti tirgadheen bira darbeeyyuu dikkaa aarii jedheen jara sanatti dikkaa na fayyisuu diduu qaama kootiin itti tirgadhee darbee kan daganaa bakka dhukkubsattootaa oombarii dhukkubsattootaa qobaa jira achitti waan itti hojjetee ka'e gara waatti hojjetee fidammoo sobaa miti namni biraallee kan akka koo arguu danda'a qobaatti walitti qaba namootan dhukkubsatoo ta'anii otoo madirakii bakka viidiyoon waraabamu otoo nufiniin dura waan godhamu jira keessoo sanatti jechuudha warabbul kaaba ija kootiin nan argan keessootti waan godhamu ombariin keessoo dhukkubsatoota warra fayyuu dhufan jedhanii waa godhee masaratii dirqama achi dhaabbattee kaatee dhufuu qabda naan jennaan ani dide dhaqeen dhaabbadhee laalee akkaataa isaa laalee waan godhamu laalee achi booda nama 3 yookaan nama 4 keessaa fudhate jalqabarratti naafi ifama jalqabarratti gaafa ati achi dhattee iddoo bakka boqonnaa sana qabattu yookiin immoo bakka gibbii sana seentu namni waa'ee kee si gaggaafate jira waa'ee kee maal taate maal si dhukkuba maal kana jalqabarra namni information yookiin oduu sirraa fuudhee jira moo hin jiru Hingafatu gaafachuu hingafatu anillee guyyaa gaafan jalqaba seenuu halkan hin deem yaani barii waan ta'eef dukkanaan wal makaa wayti ganama sa'a 12 banama isa sirrii isaa 5 6 kaasamee hiriirama gaafa achi dhattu namoonni waa'ee kee maal si dhukkuba akkamitti dhufte eessaa dhufte minaamin jedhee si gaafatu jira moo hin jiru namoonni bakkee irratti sin gaafatu achi keessa irratti illee hin gaafatu bakkee namoonni achi jiran naannoo sanatti argaman bakkeetti illee hin gaafatu gaafatanii achi dhaynaan hin fayyita jechuu inuma jira ani baay'inaan argeera magaalaan naqamtee hatta mana hakimiitti illee achi dhaynaan fayyita jedhu ofii mana yaalaa taa'u namaan immoo yeroo ati biyya biraatii dhufte jechuu dhagaanu namaan illee yoo achi dhaqxe fayyita namaan jedhu ofii garuu mana yaalaa mana hakimii keessa ta'anillee promotion hojjetu jechuudha ofii mana yaalaati yoo achi dhaqxe fayyita Allahu akbar ajaa'iba akkana jedhu na waan kanaan illee naqunna meera anillee guyyaa gaafa sana isin argee miti raajii masaratii anuumnan qabuufini ibsuun dan arra oggaa 3 baay'ina yoo onni jedhe anamma biyya rabaa jira ala sana biyyan ture oggaa 3 irraati warabbul kaaba akkaneedheen harka koo wal qabadhe raajii masaratii anuumnan qabuuf malee namoota mana yaalaa jiran nuttanaase garuu tunumna qabaadhe nama kana nana gaallata namni kun hin soba ani ija kootiin argee namni kun nama fayyisuu hin danda'u ani bakka isaa dhaqee dhufeeraa jedhee namootni musliimni lamallee jiruun kanumti magaalaa naqamtee achi keessa jiraatan jechuudha namoota sanatti himnaan akkamsi godhe naan jedhee na gaafatan jarri kun immoo lakki akkanaa miti bar anatti si geessa naan jedhu na soba jechuu faniyyuu na qunnameera siniin jedhe anillee argeera ija kootiin illee argeera soba akka ta'e immoo akkam si dheeraa asbiragee dakii kana rukutamteettamoo ati rukuttaa sana sin qaqqabne Abdi ani ne yamne obboleetti gurbaa na fuudhee kana obboleetti isaa jirti obboleettiin isaa immoo xonqaa akka ta'e immoo amma isinitti mandium obboleettiin isaa jiraan waan ta'e baay'inaan achi bultiyyuu isheen yeruma hunda guyyaa torbeetti al tokko achi bulteetiyyuu waan isin gootee dhufteeyyuu hin beeku an achi taa'eera ji'a tokkoon taa'e magaalaa naqamtee kana jechuudha
bicuusi fayyuudhaaf ani jedheen birris qabadheen bahee jara wajjiniinis immoo jiraadha. Jarri immoo gara jaraatti na fiduudhaaf immoo baay'ee na kunuunsaa turan. Mana jaraan jiraadha waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko na kunuunsaa turanii obbolaan gurbaan illee amma na jala jira inni dhufuu danda'a. Obbolaan gurbaa kanaallee sirriitti na kunuunsaa turanii እና kan akkanii akkas ta'uudhaaf baay'ee na kunuunsaa waan ta'eef natti hin ulfaanne biyya sana taa'uun jechuudha. Inna waan kana immoo ani rabbitti of kennee wallahi billahi isin argee miti baay'ee tokko wanti kun soba yaa rabbi ati na eegi yaa rabbi waan hin taane irraa na eegi achi dhaqeellee yeroo gibbii sanatti wal galu isin argee otoo hin taane a'uuzu billahi minash shayxaani rajim jedhee kenna ol seen wallahi laazim kin jarri aluma sana natti manii akkasi jedhani lakki bakka achi keessa dhaabachuu dhiiga koo na danfaa ture hin dandeenye xonqaayee ta'uu immoo akkamitti gabaabse namoota si fakkaatan fi namoota akka keessillee dabalatee galgala laayivii keenya irratti mudannoo wantoota akkasii wajjin wantoota jiru wal qabsiisnee gargara laayivii keenya irratti hin darba waan ta'eef inshaallah namoota riifeeriin harkaa fuudhamee qoricha harkaa fuudhamee gatamee nama du'ee nama naafatee nama rakkatee nama du'aaf jireenya gidduu jiru hedduutu jira inshaallah galgala haasaa bal'aalee noo goota atillee garuu hafuun qabu dubbachuun qaba waan jettu yoo jiraate hin fixxa hin dubbatta namoota si fakkaatan maatiin isaanii kan jalaa du'an hedduu jira kan jalaa du'aaf jireenya gidduu jiran hedduutu jira rifeeriin harkaa fuudhamee siqaayii nyaachaa kan jiran meeqatu jira kanaafi fayyiteettaaf hin fayyitaan sun ammam dhugaa akka ta'e minaalbaata galgala laayivii keenya irratti darbuu mala namoonni mudannoo akkasii qaban asumaan dhufuu danda'u jechuudha wantoota hafuun qabanii waan akkasii kun feekii diraamaan irratti ta'e waan jettu yoo jiraate dubbadhu yaada kee gabaabsi jechuu barbaadeen. Nama baasuutiin qabne immoo. Tole feekii diraamaa kanarratti ta'e koo kanumadha. Gurbaan sun illee pheenxee waan ta'eef waan kanarraa naasa'u malee jira wallaahi billaahi ammallee na dhaggeeffataa jiraachuu danda'a. Inni ammoo onaallee hin dhukkuba mana yaalaallee dhaqee indi'uun maallaqa hin qabu ture maallaqa na gaafannaan masaratiitti yoo baasuu ta'e hin kennu jedheeni jennaan namni kun ammallee ajjala jiraatee na dhaggeeffachuu danda'a. Ammallee pheenxee waan ta'eef himuu danda'a malee har'a waggaa sadii namni kun hin fayyin. Wallahi billahi hin fayyisu jechuufanii deema yaani olumaa galattis immoo waa biraadha. Dangerous ta'us. Ayyee nafe. Ayyee tole galatoomii waan nuumte hundaafu. Ulfaadhu waan gaarii dubbatte si dhaggeeffachaa ture. Galatoomaa waan carraanaa kennitaniif. Ayyee tole si dhaggeeffachaatiin ture. Waan guddaadha barumsa guddaa of keessaa qaba tokko waan nan hubadhe keessaa yoo jiraate hiriyyaa toluun barbaachisaadha hiriyyaan toluun barbaachisaa nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu jaan namni amantaa hiriyyaa isaa irratti ta'a hiriyyaa yoo bade namni hin bada hiriyyaa yoo tole namni hin tola hiriyyaan salaanetti yoo waa hiloomte gaarummaa isaatiif jecha qofa laaltee salaata dhiisuun kan kee deemtee waan hin hafne hiriyyaan gadheen ka gara gadiidhaa jiru gad nama harkisa hiriyyaan gaariin ammoo ka gara gubbaa jiru tol nama harkisa malee nama ofii gadiidhaa nama sii gadiidhaa nama hin salaanne nama amantaa hin qabne nama islaamummaa hin qabnetti hiriyyoomuun nama gaariidha nama bareedaadha nama amala gaarii teettee yoo kana qofa laaltee ka itti hiriyyoomtu taate gaafa san gad nama harkisaa deemaa jechuudha. Kanaaf nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessan eenyuun akka wal jaalallee godhatu eenyuun akka wajjin jiraatu eenyu akka hiriyyaa godhatu haa laallatu jedhan. Tamaam sababni isaadhaa baay'ee rakkisaadha waan ta'eef jecha hiriyyummaan baay'ee rakkisaadha waan ta'eef jecha namni yoo hiriyyaa badeetiin jedhe wama hundatu jalaa badaatiin deema. Tamam kanaafu ati wanni akkasi godhe hundi isaa jechuudha achi fuudhanitti geessuun kun guutuun isaa sababa ijoollee kiristaanaatti walitti siiqxee ijoollee pheenxeetti walitti siiqxee isaan hiriyyaa godhattee wajjin nyaattee wajjin dhugdee isaan ammoo gara dakaa waan jiraniif jecha si fuudhanii si harkisanii achi si geessan ati ammoo gara masjidaa geessuu hin dandeenye ati rabbitti amansiisuu hin dandeenye garuu jarri ammoo fuudhanii ati waan sanitti amantuu amanuu baattu fuudhanii
نقمت سيفدني والدات سيسان أتي الحمد لله ربي سيدكيس لا ما كسبوا اللي باتو لا قد سيركسني جرا جري سرت حجتن جچون هتمو فعلا سني رت حجچون دندين فعلا سني رت حجچون دندين كم مال غرسيسا هريان غر غديدا جرو سيركسو دندا جچو هريان غر غديدا جرو اصلا سيماركس هريان غر اوليدا جرو امو اول سيركسا غر غدي جرو غدي سيركسا جچو ati sila jabatte dabbatte imana kan keetiin jabeeffatte duruma namtichi kun peente ta'uu erga beekte jarrilleen peente ta'uu erga beekte beeka rabbi kan kee kadhatte ammas ammoo qur'aana fayyadamaati muslima akkana kana jetteen situ harkisuu danda'uudha qaba tamam situ harkisuu danda'uudha qaba situ karaa fayyina karaa qulqullummaadha karaa ittiin rabbiin kadhatanii ittiin fayyan jabaatteetiin sigaltee jabaatteetiin gara wannaadha harkisuu qabdaa jechuudha. Gara islaamummaatti harkisuu danda'uudha qabda. Laakiin amantii kan keetitti ati laaftu waan taateef jarri ammoo amantii ofiitti amantee jirti. Dogongorallee haa ta'u si xonqolwaatti haa amantu waan barbaaddetti haa amantu. Sababa saniif jechi si dogongorsiisan. Tamaam atammoo fuulduraa fi amantii kan keetitti jabaadhu. Amantii kan keetitti jabaadhu sirriitti jechuudha. Tamaam sirriitti jabaadhu amantii islaamummaadha. Alhamdulillah rabbitu nama fayyisaa. obsallee qabaata fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa nama dhukkubsachiisu bar nama jibbeetii miti fakkeenyaaf amma dhukkubni hogguu namatti dhufu rabbiin nama jibbeetii miti nabiyallaahi ayyuub alayhi salaam jarri iyyoob jettiin waggaa gara torbaati kan inni dhukkubsate waggaa gara torbaati kan inni dhukkubsate dhukkuba hamaa dhukkubsate balleessaa miti balleessaaf jecha rabbiin nama jibbeetii miti kan nama dhukkubsachiisu nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam نما مؤمنات يجعل ما يصيب المؤمن من نصب ولا من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كانت كفارة له من خطاياه وحتى الشوكة يشاكها جاء قلت لا يبين لها تأو إنكار لها تأو ياد لها تأو خلاص حاجة قري مسلمة ولا أنتم باتوتي رب سبحانه وتعالى سوى سنبجيش جبور راجع سمالنا فوجنا لبين نما جب رب نما جبتي كنا رامد نما جبتي بمسيساية رامد أمس أكنوا تبربا نوتي يرو مسانيتي دبمني يرو سانيتي يا رب الفايزين يرو مسانيتي الفايزامين ربين إنكرنا ربين إنكرنا نبي الله أيوب عليه السلام ربين كرنا شو ربيتي متيبا ربين سبحانه وتعالى كوبون ما ساتتي درجة تمام كركوب سجيسة عشان أجي سجيرة كركوب يرتي كترسي سجيرة كيرو سانيتي فايز سجيرة نتمو ربين سبحانه وتعالى كرنا شو وان من الرجل ربين سبحانه وتعالى وقوم تدبر وإذا مرضت فهو يشفين sababa gochuu qofa nurra jira yoo dhukkubsadhe isa tuna fayyisa jenne sababa gochuu qofa nurra jira jechuudha. Tamaam akkasi ati hiriyyaa fokkata akka kanarraa fagaadhu waan gara jahannamitti harkisurraa fagaadhu guyyaa qiyaamaadha guyyaa san alakhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa almuttaqin warra sodaa rabbi qabu malee warri hiriyyaa walitti aanguutuun isaaniitti walirraa dheeysan guyyaa jiru san sirriitti ilaali ammallee fuulduraa fi irraa fagaadhu gaariidhaa miti. nama si oliidha nama amantaa qabu nama gara haqaatti si harkisu nama gara jannataatti si harkisu salaati siin jedhu soomi siin jedhu nama waan gaarii dalagaa qotu siin jedhu nama waan kana haadhiifu siin jedhu nama akkasiitti hiriyoom tamaam hiriyoom akhlaaqa kan kee hiriyyaa badaa nama keessattuu ammoo nama amantaa biraadhaatti yoonna jette takka aqiidaa kan kee si balleessa takka akhlaaqa kan kee si balleessa takka mu'aamalaa kan kee si balleessa wama ta'e si balleessa abadan najaa ba'uu hin dandeessu نجابه من دندس أكا نبي ربي عليه الصلاة والسلام الجلال نمني هريا بدا قدتو جلال نمني هريا بدا قدتو أكا نما نما بوفو بلا تاوتي جلال بوفان بيكتني ساكا سبيلا وانا قدان كان بوف قدان كان بيكتني مي ولي أكنا كباني بوفا جلانين بيكتني مي تكا كان كتو أجرا كأيتين إبدسون أجرا كأيتين وفتا كان كسر قبا يوكان سيوبو دندا takka amu hafuura hamaatu siddiga hafuura fokkataadhaatti sitti dhaqqabaa jechuudha lamaan irraa fi siin jiru takka ofii kan keetii wajjin gubatta takka ammoo hafuura fokkataatu si bira gaha hafuura fokkataa hafuura hin taanettu sitti dhufaa jechuudha faayidaa hin qabu hiriyyaan si gadiidha siif faayidaa siif hin qabu kanaaf irraa fagaachuu barbaachisaa kan jiru kalamaffaadha ammoo waan isin dubbatte irraa kan nu badde dhugaadha لعل والله أعلم كان رب سبحانه وتعالى ستكسفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن جدت سنفكاتا والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدت وقوس انتساني شياطين نتكس جرت سنين
wanna jechuun dandeessu sultaa qabaachuun dandeessu jechi kun jecha guddoodha jecha xiqqaa isinitti hin fakkaatin tamaam jecha xiqqaa isinitti hin fakkaatin a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jechi jedhu kana nuti afaanuma irratti dubbanna malee yaani waan xiqqaadhaa miti isin gateetti ka xiqqaadhaa miti isin galaame jecha kana a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim jechi jedhu kun waan xiqqaa isinitti hin fakkaatin tamaam jechi kun jecha guddaadha ani rabbiidhaan tikfama tika rabbi irraa barbaade shayxaana darbamaa irraa sharri isaa irraa jechuun waan xiqqaadhaa miti jechi kun jecha nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hatta dallansuun guddaa yoo namatti jiraate namni yoo akka jedhe namarraa deemaa jedhanii dubbatan dhugaadha akkasuma dabalataan ammas ammoo namni shayxaani keessa jiru jecha kana dubbachuu hin danda'u yeroo hunda dubbachuu hin danda'u jecha a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim jedhu kana بسم الله الرحمن الرحيم جتجرو كان سرت دبچون دندو لن شياطين كيس جتو شياطين جتون صدقا سيد اول جالتي لكنه الرجاله دبچون دندو نم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتقول دودا لعل سبب كان بيت ربي ستكسو مالا اچدايته ارغسني امو لغا جري درا وين تتقانيتي امتين فينا فاچدا كجدان كان وإرّا كاني سهريتي غوغوراني وما وجري تونكولا دا اصلا تونكولا دا مالي وما يوميتي ارغسني امو تالسني دركما انا كان غوني كاس غوني جراني تين كون جراني كجيب دود عملي تكا مسرات تاي مال فيسا مسرات تاي مال دندي فيسا كجيبا متى ساتون فيمني ريفنسي ساتو دو واجرا ريفنسي ساتون فيمني ريفنسي ساتو دوبتي فولدرات نوفني مال والله استاذ ارمين ساكالي ركتي والله ان كامانا بك ماتي ساينون والله ارمين ساكولاليتين چوغاران غبي لفرافته ايوه كونو دغاو جرتا وان درات سين جيره كونو abdiin ijoollee naqamteeti harmeen isaadha haati isaadha dhukkubsattuu dhagammaadha नेटवर्क की बूसे नहीं सगले नुबिर मो उंडुमा बिरा उस्ताद मुजिर ओके सर निधि रखल शांत ओके kana akana ya jamaa wannan kana rawo fe gungari da haati masarat kuno akuma beekamuudha kudaaliti yookaan dhukkuba kalee dhukkuba garaachaa kanaan qabamanii yeroo hedduu akka isaan dhiphataa turan mana yaalaaf akka isaan deemaa turan hin beekna ofii haadha ofii maallaqa zayitii gurguraniin mana yaalaa geessaa ummatan ammoo si yaallaa hin fayyitaa jedhanii adda keessa dhahuun kun أي تواضع هذا يا شيخ don't fear والله it's not fair أنا فيري مني ونكوني يا أمتك إن عدك إذا دام نفينا جتني كونسبتي ما كسي سمو كيسن كاينا كونسبتي أكنا يعني أكنا سمو كيسن كيسا إغنوري قد أبوك أوجه شو وانم تأكلا لما فا زيتي دي بديتين چوغارا فيا زيتي دي بديتين ملاتان سيبي كلا زيتي دين چچبني فيا مالون ومبري راكيه دمي ويلچري راكيه ميلان فيكي والله وني أكنا كونسبتي نسال لجراتو هنقابو جچو نما ميكا نافيات دكتور نافيات جيتو دكتور رينيو غربا وهي نما ميكا أولي أكنا ما شنتمات نمي دياتو سكارا را كانسري را
giffiitii irraa dhukkuba meeqarraati nama fayyaa jiru nama xiqqoo umriin isaa dheeratuuf jedhamee yaalli godhamaafii jiru nama waliin cinqamaa jirru hin fayyita jedhanii charchii geessanii achitti nu jalaati nama meeqatu du'e jedhee kissii bananii turan yeroo darbe jechuudha. Paastaroota hedduu irratti raajiiwwan hedduu irratti kissiin banamee ture jechuudha. Himannaan jechuudha mana murtii irratti. Qaama nageenyaa biratti himannaan banamee ture piroofeetota warra ofiin jedhan raajota warra ofiin jedhan zayitii kanaan fayyita yaala kee dhiisi qoricha dhiisi shirooppii dhiisi yaala godhachaa jirtu hordoffii mana yaalaaf godhachaa jirtu hunda dhiisi hin fayyita jedhanii geessanii charchii fuuldura dhaabanii nama meeqa lubbuun isaa darbe jechuudha. Nama meeqa wallahi daataa isaatu jira daataatiin namoota kanaan du'an jechuudha duniyaa kanarra. Wanna kana akka biyyaatti is very dangerous. Waan hamaa tokko jechuudha akkuma biyyaatti iyyuu kanaadhaaf waan kana tasuma ittiin goyyoomuun isinirrallee hin jiraatu. Kanarraati sirriitti of eegaadha dhaamsii akka waliigalaatti jiru. Muslimni yeroo hedduu boolla tokko keessatti yeroo lama ni damu. Walaakin muslimni gowwoomfamuu hin qabu. Ma'anaa sihrii ma'anaa saahiroota sirriitti beekna waan ta'eef nuti jechuudha. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam maal akka ta'e nuuf himanii jiru jechuudha. Waanni amma jiru kun immoo waan ifa galaadha. Sima qoratanii gaafati deemtu hiriyoota keerraa iddootti dhaabbattutti hiriira irratti namootaan si qorachiisanii ka'anii eessarraa akka dhufte maaliif akka dhufte eessatti akka mucaan engadda interview goone suni shaadaa qabatte suni shaawarii galeen ture guyyaa sadaffaa isaatti na dhukkubee minaaminaam jettee hiriyaa isheetti dubbatte. Hiriyaan ishee kiristaana. Gaafa dhattee biiroo seentu gaafa masaratittii immoo shaawarii irratti akkas taatee minaam jedheetti dubbate jechuudha. Aadaa waanuma namarraa dhagaan waamati hiriyaa keetti himtu hiriyaa kee irraa qoratanii yookaan simarraa qoratanii karaa biraatiin karaa nama biraatiin deebisanii siif himu jechuudha. Aadaa kulluhu ma'ruuf. Affeerraa marii ta'e irratti hirmi dhufee dhugaa sanallee dinqii sanallee namoota dhukkubsatan illee asirra dhufee nuuf fayyisu. Eeyyee sirriidha maal jedhe Rooberti Mugaabeen? Raajoonni yookaan paastaroonni pheenxee jedhe. Intina dheede hospitaala keessa warra jiran fayyisuu hin danda'anii jedhe. Namoota isaan bira dhufan hin fayyisna jedhu nama ofiiti kireet godhatanii dhukkuba ofii kireet godhanii dhukkubsataallee ofii kireet godhanii hin fayyisne jedhu. Maaliif jennaani hospitaala keessa kan jiru akteera osoo hin taane dhukkubsataa sirriidha jedhe bara Rooberti Mugaabeen nageessu. Akteera miti mana kimii keessa kan jiru. Amma fakkeenyaaf haati Masarat Taayyee akteeraa miti. Riilii dhukkuba riiliiti jechuudha kan isiidha. Dhukkuba akteerummaadhaan akti godhamee akka fiilmiitti katabamee kennameef miti coggaarraaf kulaalitii ishee kanaaf fayyisuu dadhabe Masarat. Nama biraa garuu nan fayyisa jedhee waliin dhama. Zayitii itti naqee maal jedhee ofii jinni itti ergee ofii irraa lafallafe wallahi nama itti qaraamee Masarat irraa lafallafe jira maal jettaati. Allahu shaahid ofii irraa lafallafe imoo keessatti maal keessatti nama fayyisu ati imoo marra seentee aamiin jechuudhaan qofa nama fayyisu charchii deemtee zayitii sana dhuguu qofaan nama fayyisu jedhanii waa hedduutu deemaa jira. Waan kanarraa guutummaatti of eeguun gaarummaa guddaa qabaa. Amantaa kee ittiin bu'u wama tokko sitti hin bu'u jedhu barru amantaa kee wajjin wal hin argu sin jedhu gaafa achi geessu teenshinii si hatu haala adda addaa sirratti fayyadamanii akkati gooftaa fudhadheera jettu si godhu jechuudha. Gooftaa ati of harkaa qabdu. Ilaahii khaaliqul ardi was samaawaat. Gooftaa namaa kennu yoo ta'e Yoosefiinis nuuf haa kennan. Abrahaamiinis haa sabbaqan. Daawitiinis haa sabbaqan. Gooftonni dhagasaan lafarratti. Ibn Muuseen immoo waaqadha iyyuu akka macaafaatti. Taadhaa isas haa sabbaqan kaa. Muusee haa kennan namaaf. Kiristoos hin qofamanii. Naanillee sabbaqan barbaadan. Akkana. Alaa kulli haali yoo immoo dhugumadha ta'e wanta inni qabatee jiru dhuguman karaan irra jiru sirriidha yoo jedhate immoo marii isaaf dhiyaatee taqabbaluu qaba jechuudha. Marii isaaf dhiyaatee fudhatee akka nama nagaa tokkotti akka tasgabbiitti fudhatuu qaba. Hin argine feentee yoo nu dhannee harkaan qabuuf kaan ameen ameen haleluuyaa waaqanoo maal jettu Yesuus geetaa nu jetteetuma nama harkaa baatee tarti jechuudha. Tasuma kalimaa tokko hin dubbatanii alaa kulli haaliin kana Ustaaz Khalid keenya baga nagaan dhuftanii waasil wantum itti fufa hayyaakumullah. Atun Ethiopia bako wallahi ho ijaba لا كرسي أما الرسول أنا سايق ini tuh momennya nama uzu di
bilbila kee namatti hin kennin habiibti na sin jedhi. Kan lakki kaan habiibtiti. Maraadhe. Wallahi. Sana bilbila iPhone Itoophiyaatti wallahi 100 fi waan ta'e jedhansi. Kun kudha jaha habiibti. Eessatti 100 akka fooyin argama kun. Alhamdulillah. Akki galatooma suuraa. Laar wannan ani gatee kee barsila kanam bitadhe. Irraanfadhe. In bareeddi maashaallah. Meeqan bitte sun meeqan? 4,500 garuu 4,000 namni tinto walbee. 4,000 birri Itoophiyaa? Wallahi hin jiru ka. La ilaha illallah Muhammadur Rasul kana birri 4,000. Ni abayaan qarshii 10,000 sin jirna namantu. Bismillah aleehu. Maami joo rabbii jedhi uummanni maal godhesi tana waggaata kan kaayyattu bara olirra osoo kaayyatti Itoophiyaatti si. Nang waggaa tokko keessaa godhataa jetti. Abayaa takkitti namni 15,000 eessaa fidasii rabbii jedhi wanti hojjetanii yoo abayaa gaariin 10,000 gad abadan hin jiru. Abayaa gaariin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah malabbo. Wallahi rabbi nagaa godhu biyya keenya san rabbiin abbituudhuma gara laaffisee uummata jireenya qaalesse kana mataa keessa dha'ee gad deebisiise. Wallahi malabboo jireenya nu harkaa bal. Caammaa takkitti 4,000 tana asitti bicoo birrii 30-50 binnaa bar. Asitti sharafi birrii meeqa ta'a moostoo sharafti. Yoo sharafti achi wallahi mana ga'u 4,000 ta'uma. Oduun fakkeenya birrii 100 birrii 1,000 ta'a. Wallah osoo birrii 100 nu bite birrii 10,000 maal rabbi jedhi 4,000. Wayyo. Sumayyeen uffata nagaddu. Au. Jechuun biyya alaatirraa Itoophiyaa gashuu ni dandeetta laakiin qaran isaan gaafanne hin gadda dhufuu nama wayitu veeloo wayii naaf jinaan jedhe beektaa veeloo abbaa lamadhaa xixiqqaadhaan qaraxa 51 irratti kaffale abbaan sooti. Maaree yoo akka raayyaan sila guyyaa tokkotti birrii meeqatti akka raayyoo isaan irra. Veeloo lama sanuu maalan jedheen ani karaa kanaan deddeebi'uumi aniin tunii ofii kiyyaa heerumuufanii tokko sargiidhaaf tokko suuratti hin ka'uufini. Naggaa deemti qaraxaan qaraxidhaa jedhee karadheefsi hindida wallaahi. La ilaha dirama 500 birrii Itoophiyaa. La ilaha birrii Itoophiyaa 8,000. Amma abayaan kun Dubaayitti birrii 65 dirhama 65. Ana habiibti dheenga dambiyoon takka hin dhufti. Abayaa hanga abbaa 8-7 Dubaarra xalabadheen. Kun bareeduudha maashaallah soome bifni isaa. Ka Dubaayidha. Guutuu samoona kan uffatu guutuunsa Dubaarraan fiksiisadhe. Miqata akka dhufaa jira. Namni naa biteetti naa kenne. Bas hojiidha mijoo rabbii jedhi subhaanallah maa jireenya akkana godhanse waan islaamaa kana beekatu waan gaafatu. Kino kan dura jalaan abayaa jalaan uffatanii mana madaamtitti kun ka dalagaa kan dalagnu san hin beektu. 3,500 kan hin hodhamne 4,000 wayi. Kino 4 birrii islaamaa bichaa akkanatti qaaleessan moomaa inni sume hunduma takkana. Surree minaamnis jechuun qaaluma si maa surree dhiirris dubartii sin godhatanii qaaluma si. Jilbaabni hoo qarshii jilbaabni kan mataarraa gara jalaatti uffatanii qarshii 3,500 ka jalaa gubbaatis jira garuu qaalidha. Ya ilahi. Kenna bakkaan gaashiin deebina ishii walitti jechuudha jaarsa kiyya naasofsiisa wallaahi nama rareera. Cal jedhee taa'ee na deega. Xiqqootu rabboo. Waaw. Harjiin fixachuu dhiqaa xiqqoon ta'a agarsiisa si galee. Ishii. Ba'uu feetaare. Eessi. Taphaa godhanii abboo. Ati mana kee bantee jirtamii. Yoo inni rafuu fedhe haala gadi ba'uu hidhe xiqqoo taasiseetiin hin dhufasi bira gasti. Deem bakka ishaayyee nama 300 waan ta'e ilaaluu jira barsii. Ijoollee sin taap godhaa kennaa jana ishii jana jechuun taphachiisaa jechuudha.
ودي ده ما سومي ودي ده والله عندي كم والله هدو قال دقيقة كربتشو قافة إيه قالا عندنا بيا فرام جنبي بريدة ما بدي تبجي جول بري ما توقعت مالي ودي ده والله بيت ودي ده لا إله إلا الله أنا بيا كان أدور قال فتير إن شاء الله كان بورس من دي كدسي والما قالت بيا أكمل والما قالت بيا قالوا نكم سنجرة سميتكو نقوم هيدي بريو أباتنا يعني مرتين كيسا حالا بيجي فنان بيجورما بيجورماتي بيك بيجومكيتي قال إنما وان برا ونك مالي سنتني ولا أمن إسلامكم كبيا كيسا قوتسي كده مسوبي بشان قران ودا أشونك فاتو إيه ما شاء الله عبادة رتي ما شاء الله بيكيني سميتي سمي إيه صلاة الجمعة مولاد برهدو والله صلاة الجمعة مو كليسة صلاة مسجد ما شاء الله قد سنة مدرسة بوتاني سين كوي أدورا بتاعت أجي فتني فتاة تابدا بودان جرتاني برنامج كونون دي ماين تابدا بنبوتان إبها بركوتاني لا إله إلا الله ما أنت سميتو جدي لبواسي صلاة منامنا إبادة رت منامنا برهدو لبيجي كينا كيسة namni keenya sume in salata ibada irratti garuu haqa nama hin eeggata ishii rabbiin sodaatu mi salatu waluma keessa haana jireenya kana ta'e waluma keessa si namni akkuma obboleeyyan keessa iyyuu garaan haadhaa burreedhami waluma keessa dhalli namaa innaa garuu uummanni Itoophiyaadhaa bataam jagnaa naachuu biyya Arabaatitti ganama algara cistee ganama kaatee bishaan ho'aadhaan kan waddaattee dhiqattu salata yeroo dabarsan kan biyya keenya garuu yookitti qabatte bishaan qorra kana waddaat maashaallah islaam maalatu wallahi lazim allahu farayani la sui gazalimar islaamni rabbi bitamaadha nabbi isaanii sodaatu caatu ko fiixoontu garanatti dirqama isarra jiru ni beek maashaallah kenna atari kana kamiyaan kennuuf islaama keenya na dhageettu saa ما تلبوت كمي هانجي ملا تو هاتري فولا غرا ساتري سانجلا سيناني دي رب برتي راسي هانجي أعوذ بالله والله هل قد أجيرو لي Atilaalee miyyoo. Maa isaanuu saalfatan isaaf. Itti qabee akka hin ta'u. Haxarii fuun jiru la haxariitu jira garas isaanuu wayi fudhatan. Guyyaa kana laa ilaa maal godhutti galuu guyyaa kana. Hanjati cubbunan dubbisni taa'e. Maal jubbuusi dubbisa reesii hin kaanfatanii isaan guyyaadhaan maal godhu achi keessatti hojii dubartiin. Rabbiin keenu sattare alhamdulillah. Kan osoo jaarsi koona bira jiraatee jettaa mi'aatti sarkoo. Wallahi hin jiru si dubartummaa ta'uu kee taal tokko si jibbisiisa si. Waan fokkataa gaafa argitu. Dubartummaa ta'uu kee. Filtariin jirina filtariin hin jiru ijoollee fayyaan qabdanii. Ani isaa isin fuudhan filtarii. Itoophiyaan jiru. Isaan fuudhan. Ani gurraatti halas lafatti soona argitan akkuma kanan jiraan. Oobi osoo nan bitaatte bituun dandeettu. La ilaha hin maraatte abbaa waati. Taab godhimeesii taabaa godhanii qabe. Ishii maal godhaa jiru reesii. Hin beeku micooti qo'is chaarjii sintini na fixachiiste jaarsa keetti naasa. Baaba keessatti qo'a. Arri haruma karaa adii sarara rufataa jennee boru. Itti qabisii ati kaameraati. Qo'a usjedha. Isaanuu sin qaanfanne ati maal qaanfata? Astagfirullah. Wallahi uummanni keenya biyya keenya kun seenuun beekuu isaa guyyaa kana amma maal godhachi keessa taa'u deeqaa keessa.
Tokko akka jedha gadar. Gadar baddu jedha tokko sumeestoo wallaalaadhaaf. Hanci amma lama ta'anii jiran. Guyyaa garaagara. Maal gooti dhagaa darbattee obboleeyyan maali yaa'undi? Maalan godha ijoollee? No wallahi qosa jirra maalan qose wallahi wanti dubbise warabbeeyani waan akkana miti. Gara sibar. Atari sanii Itoophiyaa keessa dimokiraasiidha birrii kaffalanii seenanii maal rakkoo qaba akka barbaadanaa ta'anii ishfiikum. Baabi salaamu alaikum. Wayya habibi. Hello. Koi taaptaa gootanii si. Waalaikum salaam warahmatullah. Mastigaa keenya kan ta'e qaatan. Wai moita ranjarai nagamu. Silki kan live ranjara. Gefatte. Wallahi uummanni biyya keenyaa kun subhaanallah hin qaanfatu bulee. La ilaha illallah rabbina wa taktaruur. No kiristaana biratti xaaxaan hin jiru yaani jechuun baalagee jechuu miti buleen bara wajjin ta'anii buna dhugu malee amma seestofurla dha jiru. Wabiraatti yaadima. Okay. Kenna bakkaachoo ishee? Eessa deemuudha? Kenna wajjin baaban kiyya na waa maarachoo. Shariyaanis jaarsi osii waamee deemeetti yalla salaamu alaikum. Xiqqoo turi. Inturu lakki isii cubbuu siti taa'oo turi naan jettu giftiti. Koi sagalee isaa dhaggeey koi baabii sagalee ol fuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu soddaa keenya fayyamuu yookaan badde kaamu. Abroostilleen. Indemna wajasa. Indemna wal. Idaki malmanu no midakmo. Akkam oltee siin jedhe indemna oltee siin jedhe. Endeet nis jedhani bara maarif. Okay. Danaan endeet nuti naante. Antu jedhama isaan. Ya masalam alhamdulillah. Tamasgen. Allah tamasgen. Amma ahun ትንሽ ተጫውተን እንመጣለን ትንሽ ጠብቁና ቢ ኢንታው ላኑ ያዴራ በያን ጥቆ ተበነዱምና ቦዳ ዱፍቱ ጥቁማ ተበና ናፍሲ ወሊት ደብነን ደለጋ ደማ ቢብቲ ያግዜ ካኒ ቆይ ዋን በያን ነጋሰ በሪካድ በያኒ ነገት ነው يلا بقى نقول تريا እሺ በቃ አንፈቴ ወላ አቲ ስልኪ ከሰት ተመሰራ ጀፋት ላ ጩፈቶ ከሚታስ ነሬ ቶክቲክ ነው ጅንቱሪ ናኘት ተበር አንበስ ምን ይልቲ ሰበር ላ ስልኪ ካን ከሰምቲላ ቶክቲክ ዳ አይ ነሸወደ በቃ አይደለችው እሺ ዋን ቶክቲክ ታይፍለት ፋሚራ Ega, ame isi padam cha indur to na me doji turta. Tanaf isi ko bela de ke mun me duan sala so pada nita. Walang gare yo kayo sini je te ko ta sino ko ta no dindena እሺ በቃ ይሄን ነው አብሽር እሺ Okay, da baka ukur ini baka ko ko wani. አብሽር ነው ani kan fadde maayikii qabadhu jechuudha kammoo maalirraa qaanfatta ana saa jiru nu yaati maalirraa qaanfatta obboleettiitti idaffa yoo sinin qabe norexitti dhuga mama khiyanin deemashi wala no taasawuf fedha nagiyatti salaam alaykum habibti jaarsa safaatan injirtashi atiriyaada bakka sanaan buutu qalba badasi dinnicha hallicha fokkattu